Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan sa'aatii kanarraa eegallee kan isin biraan geenyu tokko jennee eegalleetidha kan nuti jirru. Baga jala bultii ayyaana qillee bara 2016 nagaan geessan isiniin jecha qophii poolisii Oromiyaa guyyaa kanaaf jennu eegalleetidha kan nuti jirru. Istiidiyoo irraa immoo sagantaa beeksisaa haga xumura qophii keenyaatti isin faana turtii kan taasisu ani Girmaa Magarsaati. Oduu poolisii qindeeffanne isin biraan geenyetti anaan gara booda odeeffannoo birootiin walitti kan deemnu ta'a. Oduun itti fufaa daawwadha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii har'aaf jedhe isinitti himaa oduu waliin ana Ahimad Garaaddaati. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti meeshaaleen daldala seeraan alaa birrii miiliyoona 15 ol baasu qabame. Araarsoo Muhammad. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti meeshaaleen kontiroobaandii naannoo Somaaliyaa irraa fe'amuun gara aanichaatti seenan meeshaalee elektirooniksii, qorichoota adda addaa, meeshaalee jijjiirraa konkolaataa, kophee fi uffanni garaagaraa kan to'ataman yoo ta'u, meeshaaleen kunis qarshii miiliyoona 5tti shalagamuun abbaa taayitaa galii fi gumruukii Awaash damee Arba Rakkatteetti galii kan godhan ta'u itti gaafatamaan kutaa ittisee akka aanaa mi'eessoo Inspektar Ittaanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Meeshaan seeraalaa daldala adda addaa as keessa jiru kun elektirooniksii mobaayilii gurguddoo akkasumas baawuzaa meeshaalee akka ifaa fi mobaayilii haada chaarjaraa fa'aa dabalate shiita uffata dhiiraa fi meeshaa kwaalitii ta'an qofa meeshaa qaqqaalii fe'uudhaan daldala seeraalaa kana osoo miliqaa deemaa jirannu hordoffii taasifneen to'annee jirra. Miiliyoona 5 olitti kan tilmaamu galii mootummaa ta'ee jira. Daldalli seeraan alaa dinagdee qofa osoo hin taane nageenya irrattis miidhaa geessisa kan jedhan qaamoleen nageenyaa aanichaa torbee kana keessa kontiroobaandii qarshii miiliyoona 11 olitti shalagamu mootummaaf galii gochuu fi shakkamtoota 2 to'achuun galmee irratti qulqulleessaa jiraachuus himaniiru. Kontiroobaandiin miidhaan inni qabu tokko daldala biyya keessatti oomisha biyya keenya keessatti oomishamu irratti gufuu guddaa qaba waan ta'eef maaliif kun meeshaa seeraan ala galu waan ta'eef tokko galii mootummaatiin wal qabatee galiin isarraa galu waan hin jirreef wanti inni fayyadu nama dhuunfaa fayyaduu danda'a garuu mootu akka biyyaatti nama dalagatee buluu irratti miidhaa guddaa qaba kanarraa kan ka'eef daldala seeraan alaa kana eeruu ummataatiin kan to'anne ta'uu isaati. Guddinaaf dinagdee biyya kanaa irratti gufuu ta'uu caalaa darbee nageenya biyya kanaa irrattis gufuu ta'a. Torbaan kana keessatti yoo xiqqaate miiliyoona 11,780 daldala seeraan alaa bakka tokkotti to'achuudhaan galii mootummaa goonee jirra jechuudha. Abbaa qabeenyaa konkolaataatii fi konkolaachisaas dabalatee namichi daldala seeraan alaa daldalu abbaan qabeenyaa daldala seeraan alaa karaa qaxxaamuraatiin duroomuu barbaadu kun to'atamuudhaan galmeera qulqulleessinee olaantummaa seeraa kabajisuu eegallee jirra jechuudha. Jiraattonni naannichaa dubbifne tokko tarkaanfiin daldala seeraan alaa irratti fudhatamu cimuu akka qabuu fi qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu dubbataniiru. Meeshaan seeraan alaa kun akka mootummaattis ta'e akka qaama mootummaattis sirriitti sakattaamee ashiish kanaafaa jira. Waan akka shiishaadhaa kun amma meeshaan seeraan alaa biyya keessatti firee xiyyitii faadas warra gaaraatiif kadhaqaa jiru. Kana isaan kana sirriitti irraa to'annoo sirrii jala oolanii akka gaggeeffaman. Qaama mootummaa hojii taanee hojii hojjechuudhaaf nutis qophiidha.